Jamal Rashad jedhama. Ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluu fi hospitaala kanatti korporeet daayirektarii tajaajila fayyaatii fi barumsa fayyaati. Hospitaalli kun yaala dubartootaa keessattuu waa'ee gadaamessaatiin wal qabatuu fi tajaajila da'umsaa guutuu opereeshinii irraa kaasee hunduma isaatu talaallii manillee akkasumas daa'imman guyyaa 30 gadi ta'an hundumti isaaniitu tajaajila asitti argatu yaala. Hordoffii qaba, opereeshinii da'umsa qaba, deebi'ee immoo hordoffii daa'imman xixiqqaa fi kan dubartoota illee asuma keessatti gaggeeffama. Hospitaalli kun naannoo siree 200 ol qaba. Kana keessaa naannoo siree 70 kan ta'u kan daa'imman guyyaa 30 gadi itti yaalaman. Akkasumas wanti adda isa taasisu haadholiin daa'immanillee asuma keessatti bakka boqotan qabu. Inni kun hin turre duraan. Deebi'ees dubartoota duraan sababa siree dhabiinsaatiin bakka biraa geessuun hunda isaaniitu asitti tajaajila kennaafii jira. Kana jechuun haati tokko asitti deessee dhiigaan hin miidhamtu, yeroo dheeraa hordoffii asitti taasisa. Walumaa galatti erga hospitaala kana dhufnee du'aatiin haadhaa nu qunnames hin beeku. Hospitaalli birallee yoo riifarii nutti fidan yoo ergaan dhufe hundi isaaniitu asumatti tajaajila argatu. Akkuma beekamu hospitaalli kun godina kanaafis godina naannoo kanaatiifis tajaajila guddaa kenna waan ta'eef tilmaaman naannoo hawaasa miiliyoona 5 olii tajaajila jenneeti kan beeknu. Kanuma hunda isaaniitu akkaataa isaan nu erganiin yookaan warra asitti hordoffii qaban hunda ni tajaajila jechuudha. Akkasumas dubartoonni duraan daa'ima gaafa da'anii jedhan bakka turtii waan hin qabneef dhibeelee dabalataatiif godhamu turanii amma sun hundi hin jiru. Akkuma argitan hawaasni kunis baay'ee gammadaadha ammatti. Bareen haalli qulqullina isaa tokkoon kutaalee isaanii mana fincaanii qabu, bishaan of danda'e qabu. Erga inni jalqabee guyyaa tokkotti nama 15 opereeshinii hojjennee beekna. Da'umsa qofaaf. Gaafa nama 27 hojjetames jira. Kana jechuun maalidha? Kutaan opereeshinii 5 si'a tokkotti nama 5 hospitaala kana keessatti opereeshinii gochuun danda'ama. Isa gamaa fi jechuudha. Kanaafuu kutaan da'umsaallee kan duraan daqiiqaa muraasa fudhatu deessisuudhaaf amma achuma keessaa kutaa opereeshinii qaba. Kana jechuun sababa kutaa da'umsaa opereeshinii dabaree eeggachuun hin jiru. Yeroon dheeraa ittiin fudhatu. Kanaafuu gahee hammana hin jedhamne. Hawaasa irraa kaasee nullee kan baay'ee itti gammannuu fi itti boonnudha jechuudha. Teekinooloojiin as keessa jiru akkuma argitan oksijiiniin sararaan dhufa. Akkuma jenne gaasileen tokko illee sararaan ba'u. Even MRI'n jala kana jira. Altaraasaawundi illee kan dubartootaa kan of danda'etu as jira. Wantoonni haala biyya keenya keessatti argaman hunduu jiru as keessatti. Xiqqoo kan adda isa taasisu garuu alaarmingi siistamii of danda'e qaba. Kaardiin na jalaa badeen hin jiru already online waan ta'eef digitalizedidha. Iddoo hundatti kaameeraan jira, ishuun addaa yoo jiraate isaanis hordofuu dandeenya jechuudha. Duraan kutama 2 qofatti ture wanti kun. Amma istaandaardii biyyattiin qabdu kan guute kan fuluurii tokko qabu of kophaatti kan iddoo qorichatti qopheessaa kan qabu qabna amma kan daa'imman neoneetii isa jennu kan yeroo tokkotti naannoo daa'imman 70 keessummeessuu dandeenya. Yuunivarsiitiin keenya yuunivarsiitii gochaa waan ta'eef qonna irratti, fayyaa irratti, teekinooloojii fi injiinaringii irratti xiyyeeffatee akka hojjetu mootummaanis kallattii sana waan nu kenneef nus gara sanatti hojjetaa jirra jechuudha. Maal jechuudha? Gocha jechuun tokkoffaa ijoollee barsiifnu waan ittiin barsiifnu jiraachuu qaba. Nuumtu numa birattu laaboraatooriin jiraachuu qaba. Fiildiin yookiin immoo bakkeen isaan irratti praaktikaali hojjetan yookiin immoo gochaan baratan jiraachuu qaba. Isa kana ganama kilaasitti barsiifneet sa'aatii booda immoo bahanii kan isaan irratti hojjetantu jira jechuudha. Kanaaf gara fayyaatti yoonis hin deebise maal hojjetaa jirtu jedhuu fi fakkeenyaaf barana guutumaa guutuutti kan hospitaala haadholii fi daa'immanii hojiitti galchinee jirra jechuudha. Ilaaluu dandeessu biyya kana keessaa muraasa qofatu qaba. Inni kan keenya immoo keessumaa bareedaadha. Oksijiinillee kallattiidhumaan oksijiinii irraa fudhatee gara dhukkubsataa biraan gaha. Isa
ofuma keenyaa waan oomishnuuf jechuudha. Isa kana barana hojiitti galchine lammaffaa irratti faarmaasii koomunitii yookiin immoo faarmaasii uummataa uummanni bakka argatee qoricha gatii salphaadhaan bitachuu danda'utti ijoolleen keenya achitti baratu hospitaala keessatti baratu gochaan jechuudha faarmaasii keessatti baratu laaboraatoorii keessatti baratu waan barattoota keenyaaf ta'u hundumaa qabna jechuudha gama barnootaatiin. So kanaaf isa sana amma sirriitti hawaasni keenya qoricha iddoo fedhe yoo ajajameef argachuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan kan godhaa jirru yookiin immoo goone amma xumurre maali elektiroonikiidhaan kan isaan tajaajila argatan. Namni tokko dhufee eega galmaa'ee kaasee amma qoricha ajajamee fi qoricha bitatutti waraqaa baatee asiifachi jooruun irra hin jiru jechuudha. Kaardii baatee asiifachi hin deemu ofuma isaatii dhaqa. Daree kana dhaqi jedhama ofumaaf dhaqaa ofumaaf sana argata jechuudha. Kun hundi isaa wal qabatee egaa barana maal argattanoo kan jettan ta'e akka biyyoolessaan lammaffaa baane waancaa fi qarshii miliyoona 3 itti badhaafamneerra jechuudha. Nagaraachuu waan salphaa miti kun hospitaalota 420 kan dorgomu biyya kana keessaa. Inni kun hojii ifaajii guddaadhaan kan dhufe waan ta'eef yuunivarsiitiin keenya kallattii sirriirra jiraachuu agarsiisaa jechuudha.